Oromoon keessan nagaa jaalala fi tokkummaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akkasuma hordoftoonni YouTube chaanalii kiyyaa kan taatan hunda keessan jechuudha. Egaa har'as immoo akkuma baratame viidiyoo biraa tokko wal deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon guyyaa irraa qabadheen isiniif dhiyaadhe immoo jechuudha. Fakkeenyaaf jaalallee kee haa ta'u, hiriyaa kee haa ta'u, nama fira keetii haa ta'u, nama kaamuu jechuudha. Fakkeenyaaf eenyummaa ta'u fakkeenyaaf messenger irratti jechuudha. Namni tokko si dawwalaa jedhu yeroo hunda si cinqa. Akkasumas nama tokko fakkeenyaaf yoo bilookuun sitti ulfaate yookaan fakkeenyaaf nama tokko garuu hin barbaaddu, nama kana hin barbaaddu garuu akkamitti ofirraa dhowwuu dandeetta akka inni sitti hin bilbilee messenger irratti osoo bilookiin goone jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu barbaadani, messenger irratti nama isin bilbiloo ta'e nama barbaadan nama kamuu jechuudha. Osoo bilookiin goone akka inni irratti hin beekne, akka inni online irratti isin argu yoo isin bilbile isin biraan ga'u, yoo isin barreesse isin biraan ga'u. Garuu isin hin bilookne jechuudha yoo ilaalu. Bilookontu jedhamu hin jiru jechuudha. Akkamitti akkas gochuu dandeenya? Kana jechuun fakkeenyaaf isin nama barbaadan tokko fakkeenyaaf nama barbaadan tokko dhiifama biloog gootan jechuudha. Akkuma beekamu kana dura biloog godhama. Namni sun yoo irra galee ilaale biloog gochuu keessan argaa jechuudha. Kan ammoo osoo biloog hin goone ofirrumaa ol hiitanii jechuudha. Karaa inni hin beekne jechuudha. Akkamitti akka gochuu dandeessan. Maaliif namni sun fakkeenyaaf yoo isin biloog gootan beekee isin aaruu danda'a, isin irratti beekuu danda'a. Kan ammoo wanti isin irratti beeku tokko hin jiru jechuudha. Karaa baay'ee bareedaadha. Akkamitti akka gochuu dandeessan messenger irratti jechuudha. Keessattuu shamarran fakkeenyaaf dhiifamanii narra taati. Namoonni hedduun yeroo hedduu namni isin barbaadu fakkeenyaaf yoo isin dawwalee isin cinqu taatee messenger irratti jechuudha. Baay'ee isin fayyada wanta kanaa kun jechuudha. Ofirraa ol hiitan jechuudha. Akkasitti fayyadamuu dandeessanii. Hayyee sana dura garuu namoonni reefuu gara chaanala kiyyaa dhuftan haaraa kanneen taatan chaanala kiyyaaf jechuudha. Gama chaanala kanaatti kan dhuftan baay'ee galatooma ulfaadha. Garuu subscribe godhaa. Maatiin haaroof jechuudha. Subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa san sakandii lama fayyadanii innaa isiniif baatee all notification kan jedhu irraa qabaatan yeroo hunda viidiyoo kan kalaqqisu bifa beeksisaatiin ofii isaatiin dafee san dhaqqabaa jechuudha. Faayidaan isaa kana. Akkasumas kanneen maatii kutatan galatooma ulfaadha. Viidiyoo kana immoo like share godhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Hayyamee gara barumsaatti dabarree wajjin ilaallu fakkeenyaaf kana gochuuf jalqaba irratti messenger keessan bantanii seentanii jechuudha. Erga messenger keessan harkaan bantanii seentanii nama barbaadan san irratti gattooqtanii fakkeenyaaf akkatti nama barbaadan san irra gattooqtan jechuudha. Fakkeenyaaf nama kana ofirraa walitti barbaadaa jedhu. Ergasii tuttuqaa sadiin karaa harka mirgaatan tuqaa takka harka mirgaatan jechuudha. Isin al takka tuttuqtan. Ergasii al takka akkanatti ol buttanii jechuudha. Karaa dhumaa irraan iddoo restricted tan jechuudha. Akkuma gartaan restricted tan ammasitti mallattoo qarxaa qola qabdi. Isin mata dura al takka akkana gattuqtan jechuudha. Kun akkuma gartaan restricting ta'uu jira jechuudha namni kun. Kana booda namni kun isinii bilbilees ta'ee isinii barreessee meseejiin isaa isin bira hin ga'u jechuudha. Osoo nama san hin bilookin jechuudha. Haala kanaan nama kana ofirraa ol hidhuu dandeessan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa messengeratti wanti kun dhugatti baay'ee isin fayyadee yaada. Kanaafuu irraa fayyadama. Viidiyoon tun ammoo yoo isin tolte waliif share godhaa isin jedha. Hanga ammaa akka viidiyoo kana osoo like hin goone ilaalaa jiraattan please like godhaa. Subscribe godhaa. Subscribe gochuun ammoo walumaa hamilee gochuudha malee maallaqa nama kafalchiisu dhiifama. Akkasii hordofaa koo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi jaalala Rabbii hojjetteetti si baay'atu nagaatti.